Ya barana barana, ya barana barana, jalala shina rakisi, yunak min godina disa, malu natima jarana. Obbolesso, kita kana madu longkiya. Baba, kun iddo bashannanaati citaa mun ta'u gaara dhayxee namatti longati. Roobni dhabameeti citaan goggogeeti horiin kiyya ammoo citaa nyaatu marga bulee malee hin dadhabe. Tana taatu baba laaftuudha. Manaatirii yookaan foollee magariisa bitii fi hoyiteesan waliin citaa goggogaallee lafatti nambisu. Citaan man gogaan kunillee bulee magariisuma itti fakkaatee kaakoo marga lafarra dhabamsiisa. Watakka. Abboo gorsa keetiif galatoomi. Elzin, agadu baba. Doktora biratti hin deemu jira dhukkubsataadha yaalamuuf hin deema. Amma mana yaalaa kana seenuuf fattashamuu qaba. Amma mana keenya kana seenuuf tikeeta barbaachisa. Birrii kafalam. Tikeeta akkana namaan kennamu? Hin kennamu tikeeta birrii kenna. Birrii meeqa? Birrii 150. Kana mara sila itti yaalamuu deema moo tikeeti karraan seenu qofa? Balbalaansaatti bichaa kennamu ta'e. Dokter, kesumma waidu ya lasen. Doktor. Kesumma dhufe ta malo ta. Suutuma. Erga keessummaa keenya akkuma beekamu hospitaalli keenya kun hospitaala anaaf qofaa jedhama. Egaa akkuma agartan soofaan kun 50,000 bitame. Asitti laaptooppiin kun keessatti ilaalamu $140,000 bitame. Asitti ammoo kun gurraachi kunillee laatorii jedhama. Laalchaaf baay'ee gargaarama. Haganuma egaa gana isin beeksifne hospitaala keenyaallee akka inni guddatu gaarii ta'e. Ergaa gana jennee aga'uuti gara yaala keessanitti deemna. Dhibeen keessan maali silaa? Doktor looniin na nyaate. Looyyaa bineensa nama nyaachuu eegalee hoo? Doktor dubbiin akkasii miqoo hin asiima. Loon kiyya citaa magariisa malee citaa goggogaa nyaachuu didee akkasitti malaaxirii magariisitti uwwisee nyaachisuu eegale. Gaaf takka manzaraa magariisitti uwwise akkasittiin citaa jala kaayee gaaf tokko akiraan qaba gadichi. Dubbii gaariidha. Hayyeesan hin booda'u. Citaa san fixatee rifeensa sarkifatee tumaan na nyaate. Citaa itti fakkaadhe. Silaa furmaata fidde hin nyaatamte malee. Hayyee amma dhukkuba kan kee dawaa sii kennuudhaan dura si maraamaraa hin keessatti agarsiisa. Amma kun laa jedhama. Asin laaltaa iskiriina jechuudha. Si maraamara jechaadha nama. Achi keessa laaltaa. Amma si maraamara sodaatin. Maa nama godhu bar kun gormaa malee maa keessa hin jiran. Bata kaan qabu sodaatin. Maali? Gaardi! Boodi gaardi! Tareen naa hello! Kottu sen. Saya nak bagus dah kon kena kon sudah tadi. Mata kasih nengkau, mata kasih nengkau. Baati mana nakab? Naraga. Baata guyyaa du'e biyyeera irraa hartaa qaba. Akkam nama. Kana jechuun ammoo waan nama yaalani malee dhibee keessa nama tuqu. Garatti nama tara. Garatti na tara. Achi keessa laa lafa isa. Yeroo dhaaf waan kana lafa dha. Mata kana nengkau sudah. Masa kan sodaatan. Mata kana nengkau. Sudah. Tumor. Apa kesan koda? Gara. Tumor ya.
Amma dhibeen keessan qoranneerra ragaa isaallee dawaa isaallee argannee jirra. Tole kaama akka dhibeen keessan agarsiisuuf dawaan isaa guyyaa 5 galtanii jecha loowwan san falti isaanii guyyaa 5 matara kakkaatanii ganama subii kaatanii fal'aana lama ni nyaatan. Garatti ganyaadda? Irra isinii deebi'a abbaa sirriitti dhageeffadha gorsa kiyya. Guyyaa 5 galtanii loowwan faltii loowwan keessanii san guyyaa 5 matara kaatan akka dhaattee mataa guutuu osoo nafin. Maanka fal'aana lama ganama osoo waan nyaata dura haati manaa keessanii jirteemi. Akka isin si qopheessa. Hin bilcheessa moo waan kana dheedhima nyaatanii mata dibata? Dabaree goota guyyaa jalqabaa dheedhii goota guyyaa lammaffaan bilcheessa akkasumatti qoraan garuu baay'ee ittiin fitanii bakka xumurree irraa namatti alaan eega bahuu dandeessu. Ayyee kaa doktor galatooma. Garuu waan tokko isinidha istaala mana kana qayyara istaali mana kana hin taane. Baay'ee. Haakima kiyya irratti yoom yaada kenni isin jedhe kootu yaalame isin jedhe malee annama kanaa kana gaadri natti ol hin seensisin nama kanaa kana hin danda'an.